Okay, kun saloni meeqaaf meeqa ittiin bal'inni isaa? Aha, keessa kanaanillee. Inni kun kutaa ciisicha daa'immaniiti. Okay. Daa'imman haadhaaf abbaa waliin hin bultu. Isa kana keessa ciisanii isaanillee ibsaa qaba, korniisii qaba. Addattuu qabanii. Inni kun ammoo kuchiinaan duuba kana jira waan ta'eef namni waan akka buddeenaa waan akka horii waan akka listii qaba jedhu asuma kaa'ataa. Kutaa namni biraan hin bahu. Isa kana yoo deebine ammoo jaarsaaf jaartiin kutaa kana keessa ciisu. Yoo barbaadan televezyiinii galfachuun diishii isaa yaadni isaallee kan dhumate jechuudha. Murameera irra gadi bu'ee jiraa fi isa kana jecha kutaa ciisichaa korniisiinis kan dhumate. Isa kana asiin ammoo barbaadan. Isuma keessattuu tokko lama sadii afur jechuudha. Asiin ammoo saloonii asitti bakka hara galfannaati keessummaan asitti boqotti. Asiin ammoo qaccita gara alaatitti baasee saarbisa jira. Saarbisi duuba kana jira asiin qulfiituni. Okay, gara ilaaluu dandeenya. Akkasumas itti naannofnaa silaa yoo qulfiin tunduuqaan tasimaa ufannaa asii duuba kanaan akkanuma bahane. Saarbisiin kunillee isuma waliini? Inni saarbisii isuma waliini. Kan duuba jiru kunillee? Waaw. Inni kun kushiinaa yoo barbaadan kutaa namni tokko kireeffatee jiraatullee hin gara. Akkuma jiru kanattu. Akkuma kubiirratti itti fayyadamaa jira. Guddoodha isiin hoyyota. Barattoonni yoo kireeffatanillee jiraachuu hin danda'ama. Inni ta'an kunillee isa kana innillee barbaadan hiikaa kaawwatu meeshaa garaa garaa. Stooraa godha. Isiin mana taateetti jechuudha warra jiraatuuf. Kutaa sadii jechuudha isiin maan tunuyyuu. Kun ammoo shawarii. Isa kana shawarii asii galchanii geessisaa. Okay, shawarii alaati jechuudha. Asiin ammoo dubartoonni fi dhiirri walitti fincaanii fincaanii shintibeetiin isaanillee kutaa isaan lamaan. Akkanatti manni isaa eegamee. Manni fincaanii kan dhiiraaf dubartootaas garagaratti. Manni guddichi kun amma shawarii garaa keessaa qaba. Garaa keessaa shawarii hin qabu. Yoo san hin hojjennu irra dhufnee lafti isaa ammoo harakasii galeera lolaan irra ciisuu hin danda'u. Guutuun isaa dhoqqeen waliin ka'u. Waliin ka'u. Gara diidaa akka lolaan konkolaataa jira. Okay. Luukii dhibbaaf meeqa jettan guutuun? Guddaan kun qofti ka duubaatu gara luukii 50. Isiin gara luukii 30. Okay. Walumaa galatti amma kuni ka balballi guddaan kun tokkochi ka faamiliin keessa jiraatu kutaa jaarsaa jaartii kutaa ijoolleetii fi stoora 4 qaba. Kutaa addattu 4 qaba. Walumaa gala kutaa 8 qaba ni jecha. Kunillee addatti kutaa 4 qaba. Kunillee akkuma jiru walumaa gala 4 qaba tokko 2 3 4 as keessattuu 4 8 ta duubaa 3 bishaan hin jira ifaan hin jira. Kaartaa qofatu harkaan hin gayyatamu. Lakkoofsi manaa kenname. Lakkoon osoo kenname kaartaa yuuna jamsiisu. Abbaa lammaffaarra jira moo abbaa qabiyyeetiin? Abbaa lammaffaarra jira. Kaaree 400 guutu. Manni waan ija. Karaanis qulqullaa'ee wanni hundi kadhumate jechuudha. Naannoo masgidaa jasan gammadaa ta'uunis carraa olaanaa qaba. Yoo barbaadan yoo dhiisanillee dukkaanas godhatanii guyyaa jedhaa guyyaa gammachuu sharaa waxxaratanii tajaajila garaagaraa kennuu dandeetti. Fuuldura kana qofa bolokkeettii godhuu gaafata. Okay. Maashaallah dhatti nafne jechuudha wanni mana. Karaanis kan karaa guddaa kana. Kun akkana irra jirra karaa guddaadha. Kun karaa 30ti. Masgiidni kun masgiida Hajasan Gammadaati 05 jechuudha yookaan Duwwaa 5 jedhamee beekama. Manichi kaartaa qofatu harkaan hin gahetamne. Gatii isaanii mee gurruma isaanii irraa dhageenya. Gatiin kun meeqa jedhamee yaadama? Gatii kana wanti itti baafnee ijaarreerru waan baay'ee. Hin beekama manni ganaa kun. Miliyoona lamarraa waa takka illee ittisuun barbaannu arganne. Garuu miliyoona lamarraa 100 takka illee ta'uumatu. Saniin beekamu garuu miliyoona 2 jennee yaadna. Bareeda yoo masaniitu iyyuu bareeda yoo amma wanni miliyoona ta'eef iyyuu kaartaa harkaan kenneen malee manni akkana miliyoona 3. Daandii isaallee waan argitanii kun. Kun asitti ta'ee dhaabatee jira jechuudha. Asii gadillee kanaan karaa badhaa yeroo dhiyoo kanatti reedaa ishee illee afamee qulqullaa'amee yaadda.